Ashamar kafune kabajamtu daawwattoota Oromiyaa International Broadcasting raawwatu warraaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana isinitti himuun Khalifa Abdullaati. Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barumsa qorannoo sirna naamusaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir mana hidhaatii gadhiifamuun dhaga'ame. Hayyuun kun namoota ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin booda to'annoo jala kan oolan yommuu ta'u, Dr. Hussein erga to'atamanii magaalaa Sabbataa Agarfaa fi Galaanitti mana hidhaa kan turan yommuu ta'u, dhimmi isaanii erga mana murtii Agarfaa irraa gara mana murtii Lagaxaafootti darbee manni murtii wabii birrii qarshii 10,000tiin akka gadhiifamu ajajuus poolisii raawwachuu diduun mana hidhaa akka tursiisu abukaattoonni isaa obbo Kadir Bulloo himanitti jiran. Beellama darbee irratti manni murtii poolisii sababa gadhiisuu dideen dhaddacha irratti dhiyaate akka ibsu ajajuus osoo hin raawwatin waan hafeef Dr. Hussein erga mirgi wabii eegamee fi ji'a tokko poolisiin hidhaa tursiisuun himan. Manni murtichaa dhimma isaanii kana ilaaluuf ammajjii 5tti beellamee turus Dr. Hussein ganama kanaan mana hidhaa magaalaa Galaan irraa gadhiifamuu isaanii obbo Kadir Bulloo himanitti jiran. Oduu gama biraatiin lola TPLF fi garee biyya bulchaa jiru jidduutti adeemsifamaa tureen walqabatee Zaaraa Asgidoom dabalatee qondaaltonni TPLF 4 ajjeefamuu sagalammoo to'annoo jala ooluu raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa kan turan obbo Zaaraa Asgidoom dabalatee qondaaltonni TPLF 4 yoo ajjeefaman sagalimmoo to'annoo jala oolfamuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Zaaraa Asgidoom hoogganaa miidiyaa biyyaalessaa ETV ta'uunis kan tajaajilaa turan yommuu ta'u qabsaa'ota gameeyyii TPLF qabdu keessaa nama tokko ta'uu beeksisanii jiran. Dabalata gabaasa kana akka itti aanu kanatti simbiraan keenya. Lola TPLF fi mootummaa biyya bulchaa jiru wajjidduutti gaggeeffamaa ture walqabatee Zaaraa Asgidoom dabalatee qondaaltonni TPLF 4 yoo ajjeefaman sagal ammoo to'atamaniiru jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaa dubbatee ture. Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa kan turan obbo Zaaraa Asgidoom dabalatee qondaaltonni TPLF 4 yoo ajjeefaman sagal ammoo to'annoo jala oolfamuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Obbo Zaaraa Asgidoom hoogganaa miidiyaa biyyaalessaa ETV ta'uunis kan tajaajila yoo ta'u qabsaa'ota gameeyyii TPLF keessaa nama tokko kan jiran. Qondaalli olaanaa biraa ajjeefame dubbii himaa TPLF ture kan jedhame obbo Sekutaree Geetaachoo ta'uu hoogganaan dubbii waraana raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw wabeeffachuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee ture. Kanneen ajjeefaman lamaan hafan hoogganaa Dimtsi Wayyaanee kan ture Abbabaa Asgidoom fi hoogganaa biiroo maallaqa naannoo Tigraay kan turan Daani'eel Asaffaa maddeen kun dubbatan. Hoogganoonni kunneen tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa ajajii kaabbaa fudhateen kan ajjeefaman ta'uu Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw himaniiru. Kanneen ajjeefamaniin alatti hoogganoonni biroollee namoonni 9 kan ta'an to'annoo jala oolfamaniiru jiran. Raayyaan ittisa biyyaa torbee tokko duras nama ajjecha magaalaa Tigraay Maayikaadiraatti raawwatame qindeessaa ture jedhame Koloneel Yamanee dabalatee ajajoota waraanaa TPLF hedduu ajjeesuu beeksisee ture. Gama TPLFin ammoo dhimma hoogganoota isaa ajjeefamanii fi to'annoo jala oolan irratti waan jedhan takkallee hin qaban. Erga yeroo dhiyoo as hoogganoota TPLF irraa wanti dhaga'ame jiraachuu baatus torbanoota dura dubbii himaa TPLF kan ta'an Geetaachoo Raddaa ammallee lolaa jira jechuun tiwutarii isaanii irratti barreessanii turan. Lolli Tigraay Sadaasaa 4 bara 2020 irraa eegalee haleellaa humnoonni TPLF raayyaa ittisa biyyaa Ayya Kaabaa irratti raawwatameen hordofuun kan ture kan eegale. Muummichi ministeera Abiy Ahmed sararri diimaan dabreera jechuun raayyaan ittisa biyyaa TPLF irratti tarkaanfii akka fudhatu ajaja kan kennan yommuu ta'u, lola kanaan namoonni 100 hedduutti lakkaa'aman yoo ajjeefaman kumootaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu gabaasni kun addeesseetti jira. Erga lolli kun eegalee keessaas lammiileen Itoophiyaa 56,000 caalan daangaa qaxxaamuruun gara Suudaanitti kan baqatan jechuun UNHCR gabaasee ture. Dhaabbatichi guyyoota muraasa dura ibsa baaseen erguma barri 2020 akka seenee as guyyoota jalqaba muraasa keessatti namoonni 800 ta'an Tigraay irraa gara Suudaanitti baqataniiru jiran. Baqattoota kanneen qubachiisuu akka eegaleessu dhaabbatichi kun himuu isaanii yaadatama. Gamooduu biyya alaatiin deeggartuu cimtuun Doonaald Tiraamp kan taate Ashlii Baabiitu hoggara uumameen lubbuun isii dabarteetti jirti. Ashliin dubartii ganna 35 yoo taatu namoota 4 hoggara Washington DC Capital Hilltti uumameen du'an keessaa tokko taateetti jirti. Ashliin dubartii ganna 35 yoo taatu namoota 4 hoggara Washington DC Capital Hilltti uumameen du'an keessaa tokkodha. Ashlii Baabiit duusheetti guyyaa tokko dura miidiyaa hawaasummaa irratti hiriira deeggartoota Tiraamp magaalaa guddoo USA keessatti gaggeeffamu jiru beeksiste. Deeggaruu Tiraamp irraa wanti booda nu deebisu tokkolleen hin jiru jechuun dhaadachaa tan turte Ashliin namoota 4 hokkara sanaan du'an keessaa tokko ta'uu si poolisiin USA Capitol adda baasuun mirkaneessee jira. Miseensa humna qilleensaa USA duraanii kan taate Ashliin imala marsaa 2 gara Afgaanistaanii fi Iraaqitti humni qilleensa USA taasisa tajaajilteetti jirti. Boodarraa immoo National Guard waliin Kuwaitii fi Qataritti bobbaatee akka turte abbaan warra ishee duraanii mootii Maakentee miidiyaa USAtti himeetti jira.
Jiraattuun San Diego California kan taate Ashley Babbitt dhiyeenya nama biraatti kan heerumte yoo ta'u abbaan warra ishee yeroo ammaa Aaron Babbitt waliin kaampaanii tajaajila puulii tokko keessa hojjechaa akka jirtullee warri kun dubbataniiti jiran. Du'aatii sababa koronaa vaayirasii qaqqabu afur keessaa harka tokkoon hir'isuu kan danda'u qorichoonni lama argaman. Qorichoonni kunneen bifa xabbisaatiin kan kennaman yoo ta'u dhukkubsattoota yaaliin irratti taasifame irratti jijjiirama guddaa agarsiisuun jechuudhaan ogeessonni dubbataniiti jiran. Ogeessonni fayyaa dabalataanis United States Kingdom keessaa dhiyeessi qorichoota kana haala gahaa ta'een waan jiruuf faayidaarra ooluu danda'a jechuun dubbataniiti jiran. Dabalata gabaasa kana ammas akka ittaanu kanatti simbiraan geenya. Du'aatii sababii koronaa vaayirasiitiin qaqqabu afur keessaa harka tokkoon hir'isuu kan danda'u qorichoonni lama argamaniiru jiran. Qorichoonni kunneen bifa xabbitaatiin kan kennamanidha yoo ta'u dhukkubsattoonni yaaliin irratti taasifame irratti jijjiirama guddaa argamsiisuudhaan jechuudhaan ogeessonni dubbatan. Ogeessonni fayyaa dabalataanis United Kingdom keessaa dhiyeessi qorichaa kana haala gahaa ta'een waan jiruuf faayidaarra ooluu danda'a jechuun dubbataniiti jiran. Qorichoonni kunneen maqaan isaanii Tocilizumab fi Sarilumab kan jedhaman yommuu ta'u qorichoonni kunneen United Kingdom keessaa bal'inaan kan jiranidha jedhan. Lubbuu namoota koronaa vaayirasiin dhukkubsatanii oolchuurra darbee akka dafanii dandamatan gochuuf illee ni gargaaru jedhan. Kana malees turtii dhukkubsattoonni kutaa wallaansaa adda addaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessa jiran hedduu gabaabsa kan jedhan yommuu ta'u hospitaalota United Kingdom keessa dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii 30,000 ol ta'an kan jiran yommuu ta'u kun ammoo ebla waggaa darbee waliin wal bira qabame yommuu ilaalamu parsantii 39 dabaleera jedhan. Mootummaa UK qorichoonni Tocilizumab fi Sarilumab jedhaman kunneen haala ittiin dhukkubsattootaaf dhiyaataman irratti oomishtoota waliin walitti dhiyeessuun hojjetaa jiraachuu himameera. Qorichoonni kunneen rakasa ta'uu baatanillee dhukkubsataan paawundii 750 hanga paawundii 1000 ta'ulleen qoyyoo qoricha Dexamethasone jedhamu irratti dabalamee faayidaan isaa olaanaa ta'uu qorattoonni himaniiti jiran. Qorataa muummeen Imperial College London Professional Anthony Jordan akka jedhanitti tokko dhukkubsataa 12 qorichi kun kennamee fi hundi du'arraa fayyuu isaanii hubanneera. Daarektarri fayyaa biyyaalessaa Ingiliz Profeesar Stephen Powis gama isaaniitiin yeroo kanatti qorichi du'a namoota COVID-19 qabamanii hir'isaa dhufuu isaaniin oduu guddaadha jedhan. Qabsoon vaayirasii waliin taasisaa jirrus kun guddina olaanaa jedhan. Ministeerri fayyaa kunuunsa hawaasaa Matt Hancock gama isaaniitiin UK'n ammatti talaaliiwwan dhukkubsattoota koronaa vaayirasii ta'an adda baasuuf argachuu dursaa jirti jedhan. Haakimoonni dhukkubsattoota COVID-19 wallaanaa jiranis kanneen qoricha Dexamethasone jedhamu irratti akka kennamaniif ajajamaniiru. Haa ta'u malee qorichoonni kunneen UK ala gara biyyoota biraatti erguuf gurri kaameera jedhan. Talagaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcasting irraa oduun irraaf qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Qopheessee isin biraan gahuudhaan kan isin waliin ture Khalifa Abdullaati. Hanga oduu teenya biraatiin walitti deemnutti nagaan nu tura.